no واحد واحد دنيا تاني واحد ندب بتزنجي جواز الراحة سنة أسرع كل سنة تبعنا مالك كيسي كنا كم جرو كيسي كنا بقى كم جرو هاتو يجتاب كاميرا أو تنّي فلتري كانّي كل سنة مالك background nama do so check gurani jirani waba etu jira namni akkasitti nama be ko jiru uga dubbachula way mam sponsor harati yo nama tokko asi argite gette tokko ishi gede wan tokko sifin go tokko yo gafatte tokko to mileka tokko yo ishi gedani fusid devani silki sigelan kasan ishi singerani devani silki sigelan kasan guya ran sigani kani tuman bakka ko wonno kurtumi bishan ke samilitu titti wonno dan gara biyyaatti deebi'uudhaaf ammoo dhugaadha biyyatti jijjiiramtaa yoo unnatteette haa ta'u garuu sammuu keessa gaafa waan takka kaayatte ni maqaan meeqas siin jedhamee wanni meeqas siin mogga'ee wanti hedduun sirra kaayamee jedhee waan takka ni godhattee gaafa sammuu keessa geette waan san dhiiftee of duuba deebi'uun ni ulfaata mooraalii maafuu yooma hundaafuu jechuudha ni ulfaata jechuudha baay'ee tokko. Yeroo amma sanoo yeroo namni akka waan hireetan teessee murteessuutti akka waan si gurshuutti si nyaachisuutti si obaasuutti guyyaa ati duutuuf maal akka taatellee harkaa qabu namni quba si qabu kanatti waan tokkoof jettee manaa baatee kaatee mana deebi'uun baay'ee ulfaata. Malee alhamdulillah biyyatti illee osoo deebi'e alla osoo Kanaadaa osoo argadhe nama doolaara 10,000 mallaqa 10,000 baaseetiin ispoonsara naqachuudhaaf qophiirra jiru jechuudha. Garuu mallaqa 10,000 kan osoo qabadhee biyyatti deebi'e Maybe biyyatti keessatti cinaa heerume haadha manaa ta'ee abbaa manaa kiyyaa waliin ilmooti firiitii argee guddifataa cinaa ammoo jechuudha jireenya kiyyaayyuu jiraata hin jiraata haa ta'u garuu waan takka jettee yoo karoorsitee manaa baate waan san osoo galmaan kenne xumura isaan kenne manatti deebi'uun baay'ee ulfaataa sanumaaf malee wanni biyya fillee namaa caaltu jettu yaadni kan killee sirrii jechuu barbaade. Aadafaadha nama leeqan si bira jiramu. Nama 700. Sibira uffatia. 450. Almost nama 500 ana bira kuma kana nama 600 kana keessaa nama 200 wayitu nu dhagaa jira jechuudha. Nama 200 wayi kana sorry. Ifam nama 200 wayi kana keessaa ani itu matee jedhee dubara warra Ameerikaa jiraatan sammuu qulqulluudha. Sabummaadhaan isa ta'u biyyummaadhaan isa ta'u maaliin illee haa ta'u dubaruma shan haatanii haadha faatee foonoo gootanii please responsibility kana itti fudhattanii dubartiitu ta'e baay'ee gaariidha. Dhiira kanan si sodaadhumaa inni haadha manaa qabaa si gargaaruu barbaada maatii qabaa waa meeqa qabaa garumaan garaa isaatii laphee isaatii intala kana mee rabbuma al tokko maa inni beektu rabbii jennee wantu nu goonu waa baay'ee jira faayidaa malee wallahi faayidaa malee haadha faata ijaan arguun in agartuun ta'a Ameerikaa gaafa isheen dhuftee jirti garuu rabbumaa jedhamee wanti godhamu waa baay'eetu jira kana keessatti immoo please anis nama kontaakti siin godha ani amma nama 3-4 bakka kana naa godhu jedhee nama naajajuu danda'u nama baay'een qaban itu kanaan duras natti himte ammas immoo yeroo qabna inshallah wal qarqaaruu dandeenya namni amantaadhaan wal jaallata namni sanyummaadhaan wal jaallata biyyummaadhaan wal jaallata kana keessaa waa tokko qabnu maalillee yoo ta'e jedhe nama 2,500 nu ilaalaa jiru kana keessaa namumti 5 responsibility kana fudhatee maaloo intala kana qarqaaruu kan jedhu hin jiru taanaan wallahi nuuf qaanii guddaadha bara especially saba afaan kana haasa'uuf saba nama qarqaaruu jaallatu kun wallahi qaanii guddaadha. Kanaafis kontaakti na godhaa akkamiin akka qarqaaru illee mari'anna ishees fooloo godhaa keessaa naasofsiisaanii wala qarqaaru wala deeggarru anamma isa pilaan bii akka isheen godhattu jedheen kan wayii biyyaatti ni jedhe. Inshallah rabbiin immoo sii godhee biyya Ameerikaa warri jirtan amma maa inni sammuun see already Ameerikaa isa jedhu sammuun see keessa gadi jiruuf intala kanatuma biyyatti yoo deebitee jettee gadeettee hojii kan hojjechuun itti ulfaata. Biyya Ameerikaa inni jedhu kun bakka sammuun see keessa jira. Wallahi dhugaan xiqqaasaa haadha faate. Yaa inni gatii sammuu keessa jiruuf malee Ameerikaa dhaquu manna yeroo ammaa rabbiin itti horii wayii sirka jiraatee horii sanatti dabalattee baankii irratti noo liqeeffattee
biyya keetti hojjechuu dandeesse wanti fakkaatu hin jiru. Dhugaa sa'uuf jennaan. Garuu namni ilmoon namaa gaafa waa yaadee jedhu gaafa sammuu isaa keessa waa godhatee jedhu wantatti dhuma sana arguu barbaada. Amma isiniif Ameerikaan wantumti jireenya akka barbaaddan nyaattanii dhugdanii birrii kana waan sassaabdan seetu wallaahi anja tokko dhageetti taa'ee argeera nama biyya Ameerikaa jiru guyyaa keessatti namni tokko namni lama wayii biizinasiif naa dawwalaanaaf. Waa baay'een nagaa waa baay'een argas. Haa ta'u malee sammuun keessan gadi achi jiru kan kanan amaanaa isinin jiru wayii dhagaa jirtan kun isees fooloo godhaa akkamiin qarqaaroo akka dandeessuun amma farankaa miti kan isheen gaafataa jirtu. Bakka nama moo haatanii biyya Ameerikaa warra jirtan maaloo na qarqaaraa. Kun maaliifi amma isheen mana ishee banattee waan akka naanaa turtu itti ulfaatas akkuma haasaa'uma keessa mee mana biyyatti nu galchi damman keenya nu fuudhii maaloo qalli jedhuun isa keessa seetuun beekinaa softe malee waan akkanaa of course laayif irratti naa softe. Namni keenyas kana dhagahuun barbaadu bara. Namni keenya fuuluma kee kana laalee alatti sirbitu taphattu waanuma jireenyi kee hundiyyuu waanuma miidhagaa wayii si'a malee namni hundiyyuu keessa isaa rakkina qaba. Kanarratti immoo ana bira rakkinni jiru si bira hin jiru bara. Si bira rakkinni jiru ana bira hin jiru. Kanaaf jennaan rakkina isee bira jiru kan ammoo warra biraa bira hin jiru. Hundiyyuu rakkina qaba bara. Jireenyi biyya lafaa rakkinaan waa pirezidaantiin rakkina qaba. Inni sooressi rakkina qaba. Inni hiyyeessi rakkina qaba. Inni miidil kilaasii jedhamu rakkina qaba. Kanarratti garuu ijoolleen Oromoo sabni keenya ijoolleen amantaadhaan maaliin illee intala kana qarqaaruu qabna. Anis sireesiitiin si hojjedha inshaallah amma hin danda'een garuu kan gaaffii natti ta'u maa inni wanta akka kanaa responsibilitii ta'ee booramuu rakkina natti humaadhaaf jedhee waan seeraan isa gaafachiisu haa sodaatu malee wallaahi namni keenya sabni keenya baay'ee miskiina bara. Nama hin beekneef waa meeqa ta'aa jira bara. Nama hin beekneef nama ijaan argee hin beekneef waa meeqa godhan uummanni keenya. Kanaaf jennaan ati immoo biyyaans sooshaal miidiyaa kanarratti. Maali beektaa Mansuura fakkeenyaaf ijoollee irra caalaa warra hin beeku. Amaarri kun amma diina kennaa naftanyaa midhaamina jennee onna jennaa miti wallaahi keessattuu hiree Ameerikaa kana. Dhibba keessaa paarsentii meeqa ijoollee kennaaf kan hiree baasaniitiin mallatteessanii ijoollee Amaaraati. Irra caalaa bakka naa tokko osoo hin fudhatin jechuudha. Ijoollee hedduu hiriyoota kiyya warri beeku jechuudha. Namni sadi yookaan faamilii isii keessaa namni sadi yookaan namni lama Amaaraa. Namni afur yookaan namni sadi akkas jechuudha ijoollee Amaaraati jechuudha. Irra caalaa warri waan kana hiree kana riskiitan ijoollee kennaaf saayin godhaadan. Garuu kenna maddaa kan kee bar dhibee kan keetu bar yoo waan tokko dhukkubsatte waan jabaa tokko dhukkubsatte bar ofi obsitee hamma gaafa rabbiin si fayyisuutu rabbiin kadhatte. Gina ammoo meeffatiyaa irraa yookaan haadha faate irraa yoo hiree takka jijjiiranii akka nama maatii kiyya hundarraa hiree jijjiireeti jechuudha. Ammas taree debe qaama birootiif iyyuu maaliif hadha yoo na gargaaran nama biraaticha akkanuu hin danda'u jechuudha. Gargaaruu danda'anis nama cadhisee taa'uu miti jechuudha. Yoo guddate ji'a 8 yookaan 9 bira teessachuudha. Hattee bira teessachuudha moo waggaa kana moo maal si godhan? Yoo si fuudhan fakkeenyaaf namni kun gizee achi si fideetiin jedhu hanga guyyaa haganaatitti hanga gaafatti mootummaa jala galti yookaan waan kana honnattuutitti ji'a 3 hiree sirraa fudhata nama tokkorraa jechuudha. 3 jechuun ikkoo namu kanuma torbanuma tokko ji'uma tokko mataa isaa yoo dhaabee jedhe ikkoo jireenya kee jijjiiruu danda'a. Simple calculation. Maaloo kanarratti amaanaa rabbii isinitti ta'u ijoolleen biyya Ameerikaa jirtan ijoolleen nu dhagahaa jirtan intala kana qarqaaruu qabdu deeggaruu qabdu amma danda'ameen farankaan simmuun barbaachisa taanaan anas keessaan na haasofsiisa waan ta'u hunda gochuu qabna. Kun amma yeroo baay'ee namni tokko waan keessa isaa ituun beekin baase haasaa ituun beekin ifama abee talaqa salaso Amshira da fade. Amshira. Ani guys, molesta deemtanii dubbattan ani Mansuuritti illee himeen jira. Ani faamiliin qabaa, obboleeyyiin gaariin qabaa isin jedhee jarreenaaf fixanii inshaallah biizinillah waraqata argannaan isin gahe inshaallah. Family tap godha. Okay. District no za? Family anjechuun man wanno kana hin.
ديفم كان بجنان إلى هذا فاتي أتي عن أمانة أمة نرجعوا كنا كيست همو بتري ورينا أمريكا جرتن وان كان أو يكرتا دعمو دايلا رجعن دي سوري يكرتا وري بيا أمريكا جرتن مالو دو ما تكوف تربان ما تكوف جيفتي داباتي مي جرينيا نما تكوه هجيرو جرينيا نما تكوه هجيرو جتشون maatii kee ta'uu hin qabu fira kee ta'uu hin qabu namni koo yeroo ammaa maaliin illee wal qarqaara waama tokkoon wal qarqaara sabaan utuu waliin argin just understand wal godhee waliin haasa'uudhaan wal qarqaara bara numu waa meeqa qabna